jirra jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo fi akkasumas hordoftoota peejii fi yuutuubii barii xinqataa kumarraa nagaa keessanii bakkuma jirtutti nagaan isiniif haa ta'u. yuutuubii barii tuubii kiyya jechuudha. subscribe gochuudhaan na duuba dhaabachaa jirtu warri subscribe gootan ulfaadhaa galatooma warri hin goone illee subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan nuti immoo gama keenyaan waan kennaa rabbiin nuuf kenneedhaani isin bohaarsuu isin barsiisuudhaaf illee of duuba hin deebinu. Har'a kaleessa hiriyaa koo tokko nama guddaa beektaniif jaallattan tokko kaleessa mana isaan ture. Har'a immoo inni mana koo dhufee keessummaa godhadheen as dhiyeesseera. Eenyu comedian Buzex Asafa gara waltajjiitti. Welcome Buzex. Akkam nagaa jirta. Akkam kana Oromoo. Kana Oromoo akkasumiti. Akka duushu wanna kana afaan godhanii bar. Akkasii beeta. Akkasii malee. Mee nagaa gaafadhu mee daawwattoota keenya. Harka fuunee kam jirtu bakka jirtanitti hundumti keessan. Waan nu eeydanii asirraanis nu hordoftaniif galatoomaa isinii jedha. Hiriyaa kana wajjin kaleessa mana kootu wajjin turre. BMM Oromoo wajjin turre. Har'a immoo bariituu biroo waliin jirra. Sagantaa buna dhugaa wajjin qopheeffanna. Eegaa. Atillee na kabajee mana koo dhufuudhaaf keessummaa ta'uu keedhaaf baay'ee si galateeffadhaa ulfaadhu maqaa uummata Oromoodhaanii daawwattoota keenyaan. Boordiin gad deebisee waa'ee buna sitti kaasite. Akkas jedha ture beektaa waa'ee buna durii maal jedhan daldala seeraalaa bara sana kontirbaandii jedha. Oromoon baandii afaan jara kanaaf galcheera. Kanaaf maal godha beektaa eessumni koo kun yeroo baay'ee nan dubbadha. Bulee sarmee kootiiti. Buna miti inni gurguru. Inni sululukii afaanumaan otoo hin barreessin afoola jechuudha. Bulchaa kan bara dargii sanaa ture kan gandaa jechuudha. Uummata walitti qabee buna kanatu dubartoonnis maalis odoo labsiin hin bahin tokko alaal buna kee fuutee qoonqoo duuta malee gabaa geeffachuu dandeessu. Seera miti otoo labsiin hin bahin jechuudha. Kanaaf namni dhossateetu dubartoonni keeshaatti naqaniiti madaabaraa jedhanii biqila farsootti naqan kana irra keessa naqan jala buna naqan sana booddee gaafa sobaniiti warri dhossaadhaan kana hubachuu barbaadan buna qabdee asirraan bitaniiti qabatu turan laakkeettiin jaartiin baabaatti deemtu bunicha bilibee bunicha buna miti maa inni ree biqila baaburaan naqaa jira jecha deemu. Achi booddee argira eessumee kun gaafa isaa jiru maal jettee irree isaa biqilaa jalli isaa qishiraa yaa warra baaburaa sakattaa aduraa. Isaanuma kanaa kan boordiin gad deebisee kanallee. Kan jedhu isaanuma amma deebi'ee lilmoo jechuun jimma keessadha. Wallagaa kaanii gimbiidha kaanii akkas karaa wanti keessa kutanii limmuutti fidanii kontirbaandii gurguru. Sun karaa Finfinnee dhufu kanarraa hin deemamu maaliif hin qabamu waan ta'eef yeroo sana eessa deemama karaa qe'ee keenyaa kana kan isumni koo bulchu kana keessa dabarteeti limmuutti geessa. Limmu kan dhaquudhaaf immoo halkan achirraa naagoraatee akka naanna'anii jechuudha. Alaal limmuun dhaquudhaaf jechuudha achirra gortee dabarta kaameraa jala. Limmuun dhaquudhaaf karaa keenya baana. Kana booddee namoonni halkan kanatu harree ofaa deemu beektaa halkaniin baadiyyaa keessa kutan deemuudhaaf. Sareen hin dutti. Shakkeera miti de warra sooleen ga'ee bunni shoolee ta'e sareen iyyaa bulti gurri nuti haa ta'e. Hin barreessan kana ofuma hin barreessan sana booddee harreen abbaa baluu jedhu namni kontirbaandii nagaduun beekamu tokko jira. Akka jedheetti mammaaka. Siyaasa ciiggoon itti gabaa laaftoona dabarsaa saree isaa hin qaqamsaa kan jedhu jechuun ganda keenya manda jechuun just mana 15 mana 20 fa'aa jiranii akkas jedha ture. Sana booda waa'ee yeroo labsii eeguu irratti immoo deebi'e. Inni immoo labsii eeggate labsii eegee labsii buna mana kaa'atee ture gaafa inni gabaatti baafatu labsiin kiiloo gadi buusee zeeroo godheeti eege aaree gale. Buna isaa fudhadhee deeffatee qeetti deeffatee maal jedha beektaa? Hai akkam goote abbaa baluu buna kee irraa akkam ta'e naani? Haal dubbata boordiin gad deebise oobdiittan deebise
ijoolleef daftarii ofii kootiif surre osoon kana beekee jiidhaa isheen gurgurree. Isa gootonni keenya baay'een itti wareegaman baay'oonni isaanii immoo eelaa isaan dullooman seenaa fi eenyummaa keenya jiraachisnee afoolaan walaloo muuziqaan irraan gaanneerra diina baduun keenya isa gammachiisuun oromummaan hin badu jennee afaan qabachiisneerra bara hammaataa sana dandamatee har'a ga'ee boriif ammoo dhalootni qubee nu jirree jechuun isa kana jechuudha. Oromiyaan waliin wal isin barsiisa aadaa isheef seenaa isheen isin hubachiisa Oromiyaati yaada seenaa guddaa badhaatuu gabbattuu dureetti waan hundaa. Kabanni diyan narkaa badi dinaayi ramadi aboola ture kursa boola hangoota jireenya irra lafaa garaa samii jalaa eeboo xiiq indirree bara baraan qolaa beelaa feelaa irraa obsaan bukeessinee abdii dura keenyaan of jajjabeessinee har'a geenye kunuu dhaloonni mul'ata gadhee turaacitii duguggatee nyaata. Silaalaa silaalaa silaalee silaalee osomaan silaalu maafansi wallaale. Silala silala silale silale osoman sibeku maafansi wallale yeroo dhiyootti muuziqaan ishanii qabadhee dhufaarudha kiliippii dhaltanu osoman si kabajamtoota daawwattoota ilmaan Oromoo maalu jettan Guzaalem Asaffaa komeediyaan Guzaalem dhumi